Namni seenaa hin qabne biyya sin qabu mirga sin qabu beeka. Seenaadha mirgi namaa. Oromoon seenaasaa qawween hin dhabne jedheeti komantii kennatu. Qawweedhaan hin dhabne. Jalqaba of dhabe akkuma kana dura dubbate. Of dhabeet lafasaa dhabeet lafasaa wajjin namasaas dhabe. Eenyumtu namni maqaa Oromoon dhaanne hin jiru namni jabaan biyya kana impaayera kana keessatti kaleessa sarras jabaadha jedhama. Waraanee biyya isaa gallaksiisee jiru. Aadaa isaatiin corroqee sagantaa alagaa jala galee jechuudha. Sagantaa alagaa jaarraa arfaffaa, jaarraa torbaffaa irratti badii guddaa irratti namni seenaa Oromoo kana booda yoo barreessu iyyuu baate walaloo Tsaggaayee Gabramadiin, Looreet Tsaggaayee Gabramadiin dhaggeeffate maal jechaa ture namichi kun jechuu hin danda'a jechuudha. Gadaa gadaam yaalam salaam gadaa bilisummaa saaqaa fakka gurraacha akka waaqaa የጻሕፍት አምላኩ አኒ ያለበሰህ ድርብ ካኒ የጥቁር ፈርዖን ልሳን የአዴ አዳ ፀሐይ ብርሃን የአዱሊስ አዱኛ ኪዳን አባ ገዳ አባ በዓል የቅድመ አክሱማዊት ቃል የአሰርቱ በሮች መሰላል የማለዳ ንጋት ጸዳል የኦሩስ ኦሪሳ ተምሳል ለካ አንተ ነህ Bakka inni jiraatee hin beekne Eertiraa fi Gondor jedhamee barachaa turre. Kun har'a nama gaddisiisudha jechuudha. Ija banannee yeroo dubbifnee yeroo laallee yeroo qorannee maa jennu handhuurri Oromoo koo kan itti awwaalame iddoo sanaadha. Kaayyoon viidiyoo kana hojjechuu seenaa uummata hubachiisudha wanta biraa miti. Abbaan hubachuu qabu bitaa mirgattu jechuudha. Inni seenaa dabsus inni seenaa dhabee ba'us akka hubatudha. Isaanuu mataan isaanii hundeen isaanii beekamu. Fakkeenya warra Israa'el jedhan kana ka'umsi isaanii hin beekamu. Lafa Kana'aan jedhamu irratti sabni gara garaa beelaaf walitti guurameeti achitti uumame sabni. Afaan Oromoo keessa waan jiru hunda guurratanii isaanii godhatanii. Fakkeenyaaf waan gootummaan wal qabatu jagna jedhu, jalee jedhu, onnee jedhu. Kanamee aneemiti wanti kun isii gootummaa eega barbaachise. Eega gootummaa barbaachise gootummaadhaaf maqaan qaban, haadhaan maqaan qaban, gosaan maqaan qaban. Jagni afaan Oromoo, onneen afaan Oromoo, jalee isaan jedhan kun jalee isaan jedhan afaan Oromoo. Kun daldala wajjin yoo dhufne waa'ee daldalaa yoo fudhanne. Duubee, booddee, duuba, booda siifidha jechuurraa dhufu. Suuqii sussuuqanii fuudhu kun daldala. Kanaaf uummata kanaaf seenaan hin barreeffamne. Nuubiyaan nuub kan isaan jedhan afaan warra laatiniitiin nuub jechuun warqiidha jedhan. Bakkee meeroo fi naannoo nuubiyaan itti jiraatu nabaataaf wanta laannoo isaan jiraatan kana waan warqiin argamuuf nuub maqaa jedhurraa warra warqii oomishu jedhameet nuub kan jedhurraa nuubiyaa jedhamee jedhama. Garuu maqaan nuubiyyaadha malee nuubiyaan. Itti makamaniit wajjin jiraataniit wajjin nyaataniit wajjin dhuganiit seenaa isaa corroksanii seenaan isaa eega corroqee booda immoo ka'anii michillee lolaati michillee lolaa. Nagaa bultanii nagaa waltanii akkam jirtu hordoftoonni michillee miidiyaa baga jiraattanii baga jiraanne baga waliin as geenye warreen michillee miidiyaa hordofuudhaan sagantaa yaada gaarii bareedaa fi itti fufsiisaa jajjabeessaa ta'e nuu kennitan galatoomaa isiniin jenna. Warri faffacaaftanii namaan geessan warri yaada fi yaadannoo keessan nuu keessan galatni isin haa ga'u jenna. Michillee miidiyaan miidiyaa walabaa kan dhuunfaadhaan yaada kaka'umsa mataa keenyaatiin sagantaa seenaa Oromoo saba Oromoo irratti waan kanaan dura hir'uudha jennee itti amannee fi hir'ate tarii nama keenya qaawwa itti agarsiisuu danda'a karaa qabachiisuu danda'a yaada fi yaaddoon namaa gara tokkotti dhufuu danda'a kan jedhu irratti hundaa'uudhaan seenaa saba kanaa kan biyya kana keessatti dhokatee irra dibamee sabni guddaan sabni madda dhala namaa ta'e sabni dhalli namaa irraa madda sabni waa hundaan addunyaa kanaaf jiruu fi Afrikaadhaaf jiru biyya keessa jiraatu kana keessatti amma tokkollee gatii dhabe xiqqaate waggaa 2000 oliif otoo falmatu otoo falmisiisu otoo itti falman otoo fi falmatu as ga'ee jira. Kanaaf maali rakkoon kana rakkoon kuni maali maa dhaabachuu dide maa daancituu dide maa uummanni kun oo jedhee waan alagaan jedhuun kana fudhachuu dide alagaan oo maaliif oo jedhee waan Oromoon jedhuun kana amanee fi wajjiniin nagaaf nageenya wajjin jiraachuu dadhabe inni jedhu ka'umsi isaa seenarraa ta'uusaa waan hamma hubannoo kiyyaatti waan natti mul'ateef tarii namni
yoo ni dhagaa ta'e yoo ni hordofa ta'e yaadni namaa jijjiiramuu danda'a jedhu irraa kaaneeti jechuudha kan sagantaa kana qopheessuu irratti. Sagantaan kana immoo namoonni tokko tokko akka ilaalanitti yaadni akkanaa kun ana qofarraa yookaan amma qofa kan ka'ee miti. Hayyoonni keenya baay'een iyyaa turaniin Oromoon Afrikaadhaaf hangafa ta'uu uummata addunyaa kanarra jiruuf ka'umsa uummataa ta'uu ka'umsa ogummaa ta'uu ka'umsa beekumsaa ta'uu namoonni baay'een himaa turaniiru jechuudha. Garuu namuu dhageenye jechuudha. Hanga har'aatti daree barnootaa keessatti the Oromo migration jedhamee kan barsiifamaa jiru. Migration jechuun godaansa jechuudha. Godaansa Oromoon iddoo wayiitii akka godaanee keessattuu Madagaskar, Hindii waan akkasii jechaa turaniiru. Amma immoo waan bakka kamitti eessarraa eessatti akka migrate godhallee kan hin agarsiifne Oromo migration hin jedhu irrallee daree keessatti taa'ee barataa jechuudha dhaloonni. Kuni sirrii mitiidha. Hundi sirrii miti. Kanaaf akkitti sirraa'uu qabu immoo qorachuudhaanii, dubbachuudhaanii, ilaaluudhaanii kariikuleemiin barnoota biyya kanaa kanarratti jijjiiramuu qaba jalqabatti jechuudha. Ofitti fudhachuu kan agarsiisu achirraayi. Kanaaf ragaan uummanni kun hangafa ta'uu maal hin jedhu viidiyoo 9 darba kana keessatti haasofne irraa jechuudha. Jalqabaa kaafne uummanni Oromoo hangafa Afrikaati. Wanti ittiin jennu ragaa amma danda'amaa ta'etti ragaa quubsa dhabu. Jecha qorata namni jecha qorata ragaa tokko baasuudhaaf jecha qorata. Fakkeenyaaf waan asxaa lafa kaa'an tokko laalee achirraa seenaa kitaaba meeqa ta'u barreessa namni. Kan sana caalutu hojjetamaa jira viidiyoo kanaan jechaadha. Yoo abbaan laale abbaan itti hubatee laale viidiyoo qoosaatii miti jechuudha. Nutis itti dhimmineet hojjechaa jirra. Kanaaf nurraa immoo eegalle kun anarraan eegalle akkana jechuudha. Afrikaadhaan Oromoon hangafa jechuun anarraan eegalle akka namoonni lamaan tokko viidiyoo hunda irratti yaada dadhabaa kennan hin jiru. Anarraan eegalle kun ani maraataa lafaa ka'ee kana jedhu miti. Seenaatu jedha. Ragaatu jedha. Kana duras namoonni akka hayyoonni keenya gurguddoon yeroo itti dubbachuun hin danda'amnetti dhoksaadhaanis ta'u walaloodhaanis ta'u mammaaksanis ta'u geerarsaanis ta'u himanii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf nama hunduu beeku Rooleen Tsaggaayee Gabramadiin Waaqee walaloo isaanii keessatti waa'ee Aksum irratti, waa'ee Nuubiyaa irratti, waa'ee Mediteerinaa irratti, waa'ee Galaana Abbayyaa irratti kaa'anii jiru jechuudha. Abbaa Gadaa Ilma Galmaa yaada Oromoo shaamaa waaqaa gadiini namaa oliini suma akkasuma የተሰኘው እንደ አክሱማ የተባልከው ፍጹም ጀማ ለካ አንተ ነህ አጋኡጋ ጂጋሎጋ አባ ሰርዳ አባ ገዳ አባ ፈርድ ነበልባሉ እምቅድመ ኦሪት ባህሉ ያኢ ብያ አባ ቃሉ የማይቀለበስ ቃሉ akka Oromoon hundee namaa ta'e akka Oromoon hundee saba lakkaantee ta'u jedhee kan inni walaloo sana keessatti caqasu iccitiidhaan dubbatu yeroo sanatti akkas jechuun nama fannisiisa waan ta'eefidha. Akkasitti himaa turanii jechuudha. Namni dhaga'ees seenaa barreessitoonni illee namni walaloo isaa kana inni bara 1966 irraa akka biyya kanaatti 66 irraa barreessuu dubbachuu walaleessuu jalqabe. Garuu hayyoonumti seenaa barreessan illee warra kana namichi kun maal jedhe namni kun maal jedhe hayyuun kun maal jedhe namni dhaggeeffate hin jiru jechuudha. Akkuma har'aa jechuudha. Kanaafuu namni seenaa hin qabne biyya hin qabu mirga hin qabu beeka. Seenaadha mirgi namaa. Mirgi namaa inni jalqabaa seenaa ofiitiin waan falmisiisaa ta'e irratti seenaa ofiitiin kan falmatamu jechuudha. Kana waan ta'eef yeroo namni kan homaa irraa hin qabne warra homaa irraa hin qabne mootummaan daamotaa keenyaa jedha. Mootummaan daamotaa keenyaa kan Aksum keenyaa kan Zaagwee keenyaa jedhee barreeffataa jechuudha. Lafa isaan ijjitan hundayyuu lafa kiyya jedha jechuudha. Abbaa qe'ee, abbaa hundee, abbaa ulaa fi ulee sanii achirraa dhabamsiisaa corroksaa. Corroksuu jechuun afaan Oromootiin busheessuu jechuudha beekaa. Bushaa'uu fakkeenyaaf corroksuu kan jedhamu kanniisa. Kanneen gaagura tokko keessa yoo mootii dhabe corroqe jedhama. Oromoonis akkas ta'e mootii dhabe corroqe jechuudha. Mootii kan dhabe sababa aadaa isaa dhabe sababa seenaa isaa dhabe gaafa gadaadhaan bulu ennaa gadaadhaan bulu hanga jaarraa tokkoffaatti hanga keessattuu hanga 500 BC fi 250 BC gidduutti Oromoonni hafuuratti namni itti baafatu turre jechuudha. Akka hafuura itti baafanne immoo ragaa lafa jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana karaa baay'ee ilaaluu dandeenya. Warri Giriikii dhufanii warra Agaaziyaan jedhaman kana gargaaranii mootummaa hundeessan kun namoota salgan ergamtoota salgan jedhanii ergan kana yeroo ammaa kana bakki isaan asxaan isaanii
itti argamu ayyallaa keessatti iddoo waashaan qotamee bool'i jarree kanaaf ragaa aadaa seenaa kaa'uudhaaf amma gadaamota biyya kanatti maqaadhaaman gadaamota keessattuu kaaba keessatti naannoo Eertiraatti Tigraay Walloo kana yoo laaltan gadaami kan isaan jedhan waashaa boollayyuu keessaayyuu boolla dhagaan qofforame dhagaa keessatti maaltu akkas godhu taasisa jechuudha. Eenyu baqatu maal baqachiisu maal dhoksuudhaaf achi keessatti galan sun gaafa Oromoon jabaa ture agarsiisa. Sabni kun biyya isaa akka laayyootti gadi hin lakkifne in corroqe malee namni harkaan qubaan itti bu'ee rukutee waraanee biyya isaa gallaksiise jechuudha. Aadaa isaatiin corroqee sagantaa alagaa jala galee jechuudha. Sagantaa alagaa jaarraa arfaffaa jaarraa torbaffaa irratti badii guddaatu isarratti ga'ee jechuudha. Keessattuu dhaloota Kiristoos jedhan kana booda jaarraa arfaffaadhaa kaasee hanga jaarraa torbaffaa hanga dhufnee hanga jaarraa 15ffaan xumuramee ta'u hanga jaarraa 16ffaatti bannee badaadhaan walitti deebisee bakka isaa bakka amma jirre kanatti iddoo amma teenyee haasofnu bakka akka amma haasofnu kana wantiin keenyaan hafe sochii inni godheeti jechuudha. Otoo dafee dammaqee immoo kana caalala wanta dura ta'u sana akka hin taane godhee biyya isaa ofiif bulchatee ofiif itti hafa jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een Oromoon seenaa isaa qawween hin dhabne jedheeti komantii kenna tokko. Qawweedhaan hin dhabne. Jalqaba of dhabee akkuma kana dura dubbate. Of dhabeet lafa isaa wajjin nama isaas dhabe. Eenyumtu namni maqaa Oromoon dhaanne hin jiru namni jabaan biyya kana impaayera kana keessatti kaleessa sarras jabaadha jedhamu. Akka nama dhuunfatti yoo laalle jabaadha. Garuu Oromoodhaan waan goone maaliif corroqqii sana keessa jira jechuudha. Diilalla sana keessa jira jechuudha. Maadanzashaa anteessiyaanii isa ittiin waraaname sanatu gadi hin dhiifne jechaadha yeroo marayyuu. Kanaafuu akkuma kana dura namoonni baay'een jedhanidha kana. Namoonni baay'een akka waan ana har'a jalqabeetti hin ilaalina. Ani garuu eeggiin kana eeggan kanaa ta'uu jalqabe riifaransiidhaaf yeroo waan garaagaraa ilaalu yuutuubiin illee seenaa kana fakkaatu fidee irratti lakkisaa jechuudha. Waan qabatamaa ta'uusaa kanaan waan kana fakkaatu seenaa Afrikaa naannoo gaaba Afrikaa karaa kaaba Afrikaa baha Afrikaa giddu galeessa Afrikaa wantoota tatta'an kan warra Nuubiyaan warra mijir durii kanaan wal qabatu dhufaa jira jechuudha. Biyya keenya keessattis namni seenaa Oromoo kana booda yoo barreessu iyyuu baate walaloo Tsaggaayee Gabramadiin Looreet Tsaggaayee Gabramadiin dhaggeeffate maal jechaa ture namichi kun jechuu hin danda'a jechuudha. Dhaloonni kana yoo barbaachisaa ta'e kun ragaadha jechuudha. Har'a hin jalqabamne falmii. Kanaaf Oromoon lafa isaadha. Of dhabee lafa isaa wajjinis immoo nama isaa achumatti dhabe waan haaraa miti kun waan ani jalqabe miti waan ani uumee jedhuu miti waan seenan jedhudha waan lafti samiin jedhudha jechuudha. Kanaaf jabaa ture maal irratti jabaate obbushaa ture addunyaa irratti orgaanaayizd uummanni ta'e uummata gurraacha dura umtuun turre jechuudha. Har'a namni uummata Hibiruu uummata Israa'el Arabaa akka waan qaroomina durii keessa turanii uummata gurraacha dura qaroomaniitti kaasee barreeffamooti lafa guutaniiru. Maaliif Afrikaan hin barreeffamne? Afrikaa irratti hin barreeffamne. Afrikaa irratti otoo barreeffame Oromoo irraa jalqabuu qaba jechuudha. Namni seenaa Afrikaa seenaa qoratu otoo jiraate eenyu abbaan keenya jedhee qorata jechuudha Afrikaa keessa. Hin qoratamne. Kanaafuu hin gatamee jechuudha. Jabeenya abbootii keenyaa akaakootii keenya turree yoona jirraa jechuudha. Afaan kana dubbannee nuti Oromoodha jechuun jabeenya qaccee keenya duriiti malee waan gargaarsi wayii yookaan heedanoo wayii nuu godhame eegumsi wayii saba kanaaf godhame seenaa isaatiif godhame afaan isaatiif godhame eenyummaa isaatiif godhame lafa isaatiif godhame as ga'ee miti jechuudha. Kanaaf kan kana haasofnu kanaafuu kaayyoon viidiyoo kana hojjechuu seenaa uummata hubachiisuudha wanta biraa miti. Abbaan hubachuu qabu bitaa mirgattu jechuudha. Inni seenaa dabsus inni seenaa dhabee bo'us akka hubatudha jechuudha. Inni seenaa dabsu beekaati an dabsaa jiran jechuudha. Wallaalanii miti jechuudha. Amma Oromiyaa kan jennu lafa bareedduu diriirtuu gurraattii badhaatuu fi bashaatuu kanarra Oromoon humna isaatiin taa'e waan karaa gootummaa waan akka abbaan fe'e dhufee qe'ee isaatii isa ari'uu abbaan fe'e dhufee isarraa fudhatuutti akkaataa ittiin dhaadatamaa jiru amma yoo laallu akka waan uummanni kun itti tiisa ofirraa hin kaafne uummatuma gara oofanitti oofu. Isinis amma abbaa keessanii naqattan nutis amma abbaan keenyaa naqannu. Nuti abbaa keenyaa gadii miti isinis abbaa keessanii caaltanii. Yaanni jedhu har'a dhaadannoon akkanaa kun akkuma kaleessaa cabuu dandeessuudha. Akkuma kaleessaa cabuu dandeenya. An cabneen an beekuu qabu namni lolee nu cabse of keessaa nu keessaa Oromoo keessaa bahee waan cabse mirga itti argatanii an arrabaallee ta'e jechuudha sabni. Kanaaf Oromoon seenaan isaa hin qoratamne hin hubatamne hubachiifachuu qabaa ofiifis hubachuu qabaa amma nu bannitti immoo waa tokko argachuu hin danda'u.
hin hubanne taana wal hin hubachiifne taana wanti irra dhaabbatee waa himatu hin jiru jechuudha. Kanaafuu akka seenaan kun ifa ba'uuf kan viidiyoo kana dalagnu jechuudha. Yeroo darbe egaa wantoota adda addaa kan kaafne naannoo sana maal qabnaadha amma namoonni tokko tokko komentii yeroo kakkaasan akkanatti fakkaatutti rakkoon asiru iyyuu baay'eedha asittuu rakkoon qe'ettuu baay'ee jira isa fagoo san maaltu nu ergee kan jedhu waan adda addaa kaasa namoonni hin agarra. Rakkoon yoo hundee isaa irraa beekame furamuu kan danda'u rakkoon hin beekamne rakkoon saba kanaatu hin beekamne maaliif akka akkana ta'e iyyuu hin beekamne innis of hin beekne namnis isa hin beeku kuni waan dhoksaa miti jechuudha. Seenaa waggaa 150tiin wanta baay'eetti himamaa jira jechuudha. Uummanni kun otoo akkasitti gabaabduma kanatti guyyaanuma gabaabduu kana keessatti kana ta'e akkanan ta'u yeroo dheeraa itti fudhate isa jaanjessuu fi raatessuudha yeroo dheeraa waggaa 2000 ol itti fudhate. Kanaafuu eessaa jalqabe isa jedhu haasaa jira. Lafti isaa akkuma kana dura ture ani daree keessa taa'ee kanan baradhe Oromoon Itoophiyaa keessaa bakka hin jiraanne saba biraa immoo maqaan naani beeka sabni biraa bakka hin jiraanne yookaan sabni biraa bakka jiraatudha ni dareetti an barsiisa isin nagar Oromoon bakka jiraatee hin beekne jedhamee bara dargii bara 81 kutaa 9 keessatti kitaaba istirii seenaa kitaaba baratamu gurratti bakka inni jiraatee hin beekne Eertiraa fi Gondor jedhamee barachaa turre kun har'a an nama gaddisiisuudha jechuudha. Ija banannee yeroo dubbifnee yeroo laallee yeroo qorannee maa jennu handhuurri Oromoo koo kan itti awwaalame iddoo sanaadha. Abbaan fudhate yaa fudhatu abbaan dhiise lafa fudhachuuf lafa yookaan mormii wayiitiif yookaan bishaan namaatiif yookaan tulluu namaatiif miti kunan jedhamus immoo seenaadhaaf jedhama malee jechuudha. Oromoo maayigireeshiniin dhaabbachuu qabaadha. Maayigireeshin wanti jedhu Oromoo bakka hin bu'u. Sochii Oromoo wanti jedhamu bakka hin bu'u Oromoo biyya kana keessatti. Garamitti socho'u. Handhuura isaati, hundee isaati, hundee sabaati, hundee lafaati, hundee uummataati. hundee Afrikaati jecha still today Oromoo migration jedhee generation barachaa jira kitaaba laaluu dandeessan kitaaba history biyya kanaa keessatti jechuudha. Kanaafuu maalirraa ka'eere kun inni kaarikuleemii qopheessus inni irratti qophaa'us osoo waliin galiin itti fufaa jiraachuu agarsiisaa jechuudha. Kana waan ta'eef kaayyoon viidiyoo kana abbaa wayiirraa lafa fuudhuu abbaa wayiitiif lafa deebisuuf aangoo akkasiis humna akkasiis hin qabnu nuti. Seenaa dubbachuun immoo mirga keenya jechuudha. Seenaa qaccee keenya himuun dabarsuun hojjechuun dirqama keenya waan ta'eef jechuudha. Akka nama waa dubbisee akka nama waa ilaalee waa gaafatee waa qoratee tokkotti dhalootaaf ergaa dabarsuun dirqama ta'an dabarsinaa jechuudha. Viidiyoo darbe keessatti wantoonni tuttuqaa turre Eertiraa irraa kaafnee amma dhufnee kaaba shawaa keenya irraa jechuudha. Bakkeetti yukun amlaak aangootti qabatee mootummaan Salamoon inni Aksum irratti kufe dhufeeti jaarraa salgaffaa jaarraa saddeettaffaa jaarraa torbaffaa jaarraa jaaffaa dhakaasee achi keessa ture kufee warri Zaaguwee jedhamuun keessumattuu Yoodiit Gudiit balleessitee cabsitee dhabamsiistee eega ishiin waggaa 40 turteen booddee karoora achi keessa ture karoora aadaa fi seenaa fi maal achi keessatti ka'an eenyu ishiin amma bakka bu'aa ishiin eenyu bakka buuteetti kan jedhu nuun bakka buute jechaan jirru isaanis nu bakka buute jechaan jirani eenyu bakka buutee akka biyya kana waggaa 40 immoo bulchite rabbi beeku seenaan ishii badiidhan isaan birattis kan barreeffamee jiru Oromoo birattis kan dhaga'amu baddittiidha maqaan ishiin Oromoo ta'uunsaa ragaa namni 11 ishii qofa otoo hin taane qacceen ishii namni 11 tartiibatti biyya kana karaa kaabaa kana hoogganaa turu waan ragaan viidiyoo kanatti aansinee hojjenne viidiyoo agarsiifnee jirra jechuudha. Kanaaf achi keessatti kaa'ama mootummaan warra kanaa Yoodiitirraa fudhatee hoogganaa ta'ee hoogganaa turee fi gara waggaa 330 biyya kana karaa kaabaa biyya kana yeroo jennu immoo namni ulaa warra kaaba jedhaman kanaas darbe Gondor Gojjam kaaba shawaa keessa iyyuu gammoojjiisa Eertiraa Tigraay kanarra as darbee biyya bulsheen jiru kutaa 14 jedhanii waaman keessaa kutaa 3 sanarratti maqaan Itoophiyaa san barreeffamu Abisiiniyaa san barreeffamu biyya Itoophiyaattis kan jedhamu amma fakkeenyaaf warrumaa dhiyoo an akka Tedros fa'a Itoophiyaa nugus Itoophiyaa nagast bakka kam Itoophiyaan kun anna dhibe bakka kami bakki inni itti hooggana ta'ee biyya kana bushee eenyutu bakka isa buufatee za Itoophiyaa nagast nugusa nagast Yohaannis akkas Yohaannis arfaffaan Maqalee keessaa osoo hin bahin otoo achi ceetu gara Amaasanitti otoo bushaan ta'in Itoophiyaa nugusa nagast arattanyaa Itoophiyaa nugusa nagast Taglaa Hayimaanotiin Gojjam keessaa otoo Gojjam keessaa kutaa Gojjam hundallee walii ga'ee bushaa irratti hin ta'in Itoophiyaa nugusa nagast ol baanee asitti ana kayyikun amlaak Amda Tsiyoon Limna Dingil Zaraayiqoo isa boodas Saala Sillaasee isa boodas ilmaan isaanii bakkeen isaan Itoophiyaa irra deemanii bushan hin jiru. Itoophiyaa jechuun ishii ammaa kana yoo taate jechuudha. Itoophiyaan yeroo sana ammoo kana caala bal'oodha. Lafti Suudaan walakkaan lafa Itoophiyaa jedhamu sana keessa ture jaarraa arfaffaa dura karaa Yamaniin uummata keenya akka sabni saba jedhu Oromoon Yaman keessa akka jiraachaa ture akka nigisti saabaa akka isaan jedhan intala warra Oromoo taatee nama naannoo galaana diimaa
Fakkeenyaaf Yaman keessatti jireenya ishii achi kutteetti kan Israa'eliin dhaqxe malee asiin dibaazinii fi dibaazinii yookaan immoo beegii fi dambidoolloodhaa miti ka deemte biyyi ishii achi ture. Ishiin Oromoo qorachuu qabnaa jechuudha kan. Har'a toleera isaan amma ishiin dhiigni ishii qoratamee DNA ishiin qoratamee Levaanti jedhanii warri Tigraay qorachiisaniiru barreessaniiru walitti dhufeenya hayyoota warra Tigraay fi gaazexeessota warra BBCtiin kan gabaafamee har'a weebsaayitii irratti argattan ishiin dhala Levaanti. Levaanti jechuun warra Turkii naannoo Turkiiti karaa Joordaan Omaan warra Awurooppaatti dhiyoo jedhanii barreessan kan achi keessatti ramadaman warra Levaanti jechuun egaa Turkii amma Turkiin Awurooppaadha achi keessa warra Anatoliyaati warri Levaanti jedhaman kun jechuudha achi keessa dhiigni ishii jedhaniiru. Oromoon immoo dhiigaa miti kiyya jedhu dhiiga mormuu yoo ta'e dhiiga namaa mormuu yoo ta'e dhalli namaa hunduu dhiiga garaagaraa qaba jechaadha. Oromoon jiraachisuu fi wajjin jiraachuu fi irraa horuudha. Fakkeenyaaf dubartii biraa irraa fuudhamtee haati ishee abbaa biraa ta'uu dandeessi abbaan Oromoo ta'e jechuudha. Kanaaf ormi kana hunda goroggoree amma kana qorachiisaa jira. Nuun immoo asitti sanyiin lakkaawwatina gosa lakkaawwatina maaloon lakkaawwatina gosaa fi gosiyyoo gosaaf gosiyyoo as keessatti illee hundee horatanii akka nuti of hin beekne akka isaanii doobu ilma abbaan bataskaanaa akaakayyuun bataskaanaa akka ta'an kan biraa waan himachuu hin dandeenye jechuudha. Gabra Gabreel jenneetu akka dhaabbannu jechuudha. Kana hojjetamaa tureera kanatu adoochadha jechuudha. Kanatu seenaa saba kanaa adooche jechuudha. Kana waan ta'eef uummanni kun of qorachuu qabaa jechuudha. Wanti biraa wanti goonu hin jiru of qorachee of jabeessuu qabaadha. Seenaa isaa iddootti jabeessuu qabaadha. Waan kana ta'eefidha kana. Kan dabarsaatii jiru jechuudha. Egaa walumaa galatti immoo sabni kun uummatuma itti dhiyoo warra cinaasaa deemee itti geeraru kanaan akka hin cabnes beekuu qabana. Gargaarsi Awurooppaa hin ture keessattuu warri Poorchugaal, warri Ingilizii, warri Raashaa, warri Giriik, warri Arabaa jalqaba irratti iyyuu warri Arabaa, Araboonni, warri Omaan, Joordaan, warri Libaanos isaan kun warri karaa Hibroota jedhan kunis warri Israa'el jedhan kun isaanuu mataan isaanii hundeen isaanii beekamu. Fakkeenya warra Israa'el jedhan kana ka'umsi isaanii hin beekamu. Lafa Kana'aan jedhamu irratti sabni garaagaraa beelaaf walitti guurameeti achitti uumame sabni. Afrikaa karaa Gibxii karaa gara gadii gajjallaa gammoojjii Ijipti irraa cicee dhaqeera karaa Joordaan irraa karaa Libaanos irraa karaa Yemen irraa karaa Siiriyaa irraa achitti guurameeti namni achi keessatti Kana'aan ummata jedhamu Kana'aan warra jedhamu achitti uumame. Achi boodadha uummanni kun kan uumame Hibruu Jooshiyaa isaan kana kan achittidha kan uumaman waan ta'eef isaan numti mataan isaaniitu ka'umsi isaanii kan hin beekamne namni hunduu isaani jedhee baddaa gammoojjiidhaa garasitti waamaa jechuudha. Isaanuu kar isaan dhufan kan hin beekamne. Oromoon garuu bakka madda isaa ka'umsa isaa obbeeka waan ta'eef ka'umsi isaa Afrikaa. Kanaaf bulchiinni saba kanaa bulchiinni uummata gurraachaa warri fara'oononni hundi isaanii uummata gurraacha sirna bulchiisati isa kana yeroo seenaa irratti barreessan akka waan isaan diddoota ta'anii akka waan isaan sagalee waaqaan fudhannee qajeeltoon taane kana hundi quraana fi baayibilii keessatti barreeffameera jechuudha. Isaan garuu dhimma amantii miti hojjechaa kan turan dhimma bulchiisaati hojjechaa uummata isaaniitti bulchaa turan. Bulchaan uummataa gosarraa ka'ee gosa isaanii guddisaa gosni gaafa baay'isaa ture baraa itti darbanii milineemii duraa keessa uummata gurraacha ofiin of bulchaa ture keessaa uummanni gurraachi Nuubiyaan jenna nuti amma Nuubiyaan kuusaa viidiyoo darbe keessatti haasofne Nuubiyaan jechuun Nuubiyyaadha. Nuubiyaan kan isaan jedhan afaan warra laatiniitiin nuub jechuun warqiidha jedhan. Bakkee meeroo fi naannoo Nuubiyaanitti jiraatu nabaataaf wanta naannoo isaan jiraatan kana waan warqiin argamu nuub maqaa jedhurraa warra warqii oomishu jedhamee nuub kan jedhurraa Nuubiyaa jedhamee jedhama. Garuu maqaan Nuubiyyaadha malee Nuubiyaan isaan jechuu danda'u booda dhufanii Nuubiyya isa jedhu. Kanaafuu achirraa ka'eetidha ragaan isaa jira waan ta'eef saba kana qorachiisuun dubbachiisuun barreessisuun uummata addunyaa kana walitti fiduudha. Uummata Itoophiyaa kana walitti fiduudha yoo nagaan ta'e yoo seenaa walii fudhachuudhaaf seenaa walii kennuudhaan waliin hirmaachuudhaan ta'e. Kanarraan kan hafe uleedhaan reebichaan xiqqeessuudhaan ajjeesuudhaan balleessuudhaan wanti biyya kanatti ta'u hin jiru jechuudha. Uummanni kun uummata gadaati jenneerra. Uummata gadaa waan ta'eef gadaan immoo dhala namaa hundaaf tolfame dhalli namaa bulchiisa gadaa kana jalatti walqixadha. Bakka feettaa dhalatu abbaan fe'aa dhalchu haati feetee dhaltu sirna gadaatiin namni hunduu walqixxee namni ambaddaa jiraate jala jiraachuu qabu ambaddaa jiraachuu qabu hin jiru jechuudha. Dhalli namaa wal jiraachuu fuudhan walqixxeedha. Kanaafidha seenaan uummata kanaa jallateera badeera kan jennuun kanaari kanarraa kaanetii gadaa isaatu badee aadaa isaatu badee seenaa isaatu badee
afaan isaatu badee achirraan immoo lafti isaa badee lafti isaa bannaan namni isaa wajjin badee namni jajjaboon amma Itoophiyaa kana keessatti maqaan dhaamu namni fakkeenyaaf Alulaa Abbaa Naggaa kan isaan jedhan alaadha maqaan isaa alaa yookaan booda immoo Indaalaa jedhanii alaa qumbiiti Indaalaa qumbiiti nama Oromoo irraa dhalateedha waan achi fageeffame ayyallaa bakka inni itti lole dhooqa aallee Dogaalee jedhanii waamamu. Dhooqa haallee haallee dhooqa haallee maqaan haallee jedhu kun Jimma keessa aanaa tokko jira naannoo dhaloo gara lixa shawaa keessa haallee kan jedhamu jira dhooqa haalleeti. Dogaaleen isaan jedhan kun jechuudha dhooqa haallee bakki gadi bu'aa lafa dhooqa haallee achitti bakki achitti lolee achitti du'e jedhanii achitti seenaa isaa barreessan kun alaadha maqaan isaa isaantu barreessee jira alaa qumbiiti qumbiin afaan Oromooti. Kanaaf nama keenyas lafa keenyas dhabne yeroo jennu ragaa wajjin jechuudha isa qofaa miti mootota Gondor jedhanii isaan waaman kan akka Alii Gwaangul Alii Guddicha Alii Gwaangul jechuu isaantu jedhe malee Aliin jalqabatti kan Gondol Wasarbiiti abbaan isaa akaakayyuu isaa wajjin himuu hin dandeenya haati isaas abbaan isaas ilmaan Wallooti gootota Walloo keessaa isa jalqaba arfan Walloo jedhamanii waamamu jechuudha warra Iluu warra Imanuu warra Yejjuu warra Baabboo isaan kun arfan Walloo Oromoon hundumtuu asumarraa madde arfan ilmaan Galaan jecha arfan Walloo lafa Walloo isaan kun kana lola Alii Gwaangul kan itti Yohaasis kan jedhamu isaan maqaa isaa mo'ate maal jedhanii Gondor keessatti bakka arfan xoorinat jedhanii kitaaba barreessanii jiru arfan jara arfan kana jechuu isaaniiti. Gadi fageessinee wanti qoranne waan hin jirre kanaaf lafaa fi nama nurraa fudhatanii seenaa nurraa fudhatanii afaan Oromoo keessa waan jiru hunda guurratanii isaanii godhatanii fakkeenyaaf waan gootummaan wal qabatu jagna jedhu jalee jedhu onnee jedhu kanamee aneenyuti wanti kun isii gootummaa eega barbaachise eega gootummaa barbaachise gootummaadhaaf maqaan qaban haadhaaf maqaan qaban gosaaf maqaan qaban jagni afaan Oromooti onneen afaan Oromooti jalee isaan jedhan kun jalee isaan jedhan afaan Oromooti kun daldala wajjin yoo dhufne waa'ee daldalaa yoo fudhanne duubee booddee duuba boodas fida jechuudha dhufe suuqii sussuuqanii fuudhu kun daldala kanaaf ummata kanaaf seenaan hin barreeffamne ofiif of taajjabuu qaba Oromoo warri baranneera tarmaal digirii meeqa waamamu kun ofiif of taajjabuu qaba jechuudha namoota baay'ee waan isaan barreessan argeera namoonni tokko waan barreessan tarmaal digirii kana intini godhan argeera jechuudha sana gaa namatti fakkaachuu danda'a dirqama hin qabu namni tokko waa'ee kanaa qorachuudhaaf har'a garuu dirqama qaba jechuudha bakka itti uummanni kun karaa hundaan itti duulamee jirutti seenaa saba kanaa deebisuun dirqama ta'a jechuudha karaa kamiin karaa barbaachisaa ta'e kamiinuu seenaa saba kanaa deebisuun dirqama ta'a jechuudha seenaa barreessitoonni seenaa barreeffamaan deebisuu hayyoonni akka hayyummaatti jabaan akka jabaatti deebisuu qaba seenaa kana uummanni kun kaleessa dedhummaadhaan qeesaa dhabe dedhummaadhaan seenaa isaa dhabe daguudhaan of dhabe daguu sana keessaa bahuu qaba uummanni kun of dagatee jira sa'aatii kanaaf of dagatee jira daguu sana keessaa bahuu qaba jaarraa tokkoffaatti deebi'ee jira Oromoo daguudhaan akka of dagatee jira garanaa garasii billaa itti qarataa inni immoo taa'eeti waan biraa mamaa tiktook irraa maal irraa waan baay'ee jechaa oolu kuni ija dhabuudha fageessanii ilaaluu dadhabuu ija fagootti argitu dadhabuurraa malee waan gallee teenyuu miti jechuudha dubbachuun barreessuun hojjechuun dirqama keenya ta'a jechuudha yoo danda'ame immoo waan ta'uu qabu warri faallaa saba kanaa dhaabatan akka fudhachuudhaafis akka of qopheessan gochuudha jechuudha kanaafuu akka seenaa saba kanaatti bifa kanaan kan fudhatamuu qabu maqaan lafa maqaan nama maqaan gosa maqaan laga maqaan tulluu kaaba laga galaana diimarraa kaafne dhufnee amma kun as dannabaa fi darbaa biraa fi as geenyee kun amma sululta geenyu gara kanatti gara isaan keenya jedhanii ta'uu barreeffamaanis seenanaanis lolaanis akka kanatti nama keenya ergaraa fi bara baraan ergaramaa itti ture kun lafa Oromoon irra jiraachaa turedha. Itti makamaniit wajjin jiraataniit wajjin nyaataniit wajjin dhuganiit seenaa isaa corroksanii seenaan isaa eega corroqee booda immoo ka'anii hin qabdu lafa seenaan qabdu jedhanii malee Oromoon hundeen dhala namaa ta'uunsaa Afrikaan kan isaa ta'uusaa abbaa Afrikaa ta'uusaa gaafiin tokko hin jiru. Egaa hordoftoonni keenya kaayyoon viidiyoo keenyaa kana beeksisuudha. Kana akka namni qaawwa tokkoon illee hubatu gochuu waan ta'eef hordofa duukaa bu'aa fafacaasatii namaan gaa nuufis yaada fi yaadannoo ifaa fi bilisaan barreessa amma wanta deebifnee too asirratti deebii itti kennu nu barreeffamee nu qaqqabamtu hin jiru hunduu waan karaa gaariidhaan gaarii gochaa jirtu bareedaa gochaa jirtu kuni dhugumayyuu Oromoon akkasitti of laaluu qaba warri jettan galatoomaati sanaalaa nama lama yookaan sadii taatu kan faallaa assat jettee yaada kennitu jirti. Ishiin immoo waan jettuuf qabdii an dubbannuufu sanaaf waan ta'eef waan nu hordoftaniif galatooma jabaadhaa nutis hin jabaannaati fafacaasa namaan gaa viidiyoo itti aanutti walitti deebina nagaatti.